Keessa fayyaa tokko nama 146 daaqsanii yaaluu qolajaa kan hojjetee jira. Maallaqaatiin gara qarshii miliyoona 2 kan ta'u nama 104 fi baqaqsanii yaaluu qolajaa geggeessuudhaan hojiin kun karaa guutuu ta'een akka milkaa'u hooggansi gahee taphachuu qaba jechuudha. Yeroo itti keessattis naannoo maatii 2,600 ol tajaajila baqaqsanii yaaluu Mahmad Gammadii jedhama hoogganaa fayyaa guddina Arsii Lixaati. Akka waliigalatti guyyaa har'aa hojiiwwan guddoo hedduu hojjechaa oolee jirra. Jechaan gamaggama hojiiwwan ji'oota 6 darban dhimma CT sarjarii jennu yookaan yaala qolajaa baqaqsanii yaaluu ogeeyyii fayyaatiin sadarkaa aanotaa keenya irratti hojjetamaa ture gamaggamaa oolee jirra. As keessatti hojiin kun akka mootummaatti tarsiimoowwan bocamanii gabbu'an keessaa tarsiimoo gara 4 keessattuu jaamina ijaatiiwwan wal qabatu rakkoo kana hambisuudhaaf hojii guddaa jechaadha. Hojii kana keessatti akka mootummaatti seef istiraateejii kan jennuun dhimma baqaqsanii yaaluu qolajaa kana hawaasa keessattuu miidhamoo ta'ee dubartoota keenya sadarkaa garaagaraa irra jiran keessattuu dubartoota irratti kan ba'atu waan ta'eef akkasumas maatii hundumaa deeggarsa dabalatee yaalli kun barbaachisa jedhamee akka mootummaatti hojiiwwan hojjetamaa jiru keessaa guddaa jechaadha. As keessatti tarsiimoon qabatamee ture tokkoffaa naannoo isaa hawaasni qulqulleessee akka fayyadamuu qabu ijaarsaaf itti fayyadamuu fincaanii isaanii gaarii akka ta'u akkasumas qulqullina dhuunfaa isaa akka eeggatu tarsiimoo olaanaa jechaadha. Inni kun hojiiwwan hojjetamaa jiran dalgatti. Girmaazoon jedhama. Itti gaafatama ijaarsa godina Arsii Lixaa. Egaa sagantaan akka guyyaa irraa gaggeeffame gamaggama hojii ji'oottan 6 darban hojjetame CT sarjarii keessattuu dhibee tiraakoomaatiin wal qabate dhibee tiraakooma biyya keenya keessaa bara 2030tti dhabamsiisuuf akkasumas immoo namoota dhibee kanaan qabamaniiti jaamina ijaatiif saaxilamuuf deeman keessattuu dubartootaaf daa'imman bal'inaan waan miidhuu fi isaan irratti xiyyeeffannaa addaatiin hojiin kun hojjetamaa ture jira. Kanaaf kanallee tajaajila baqaqsanii yaaluu qolajaa kan wal qabatee gama seektara fayyaatiin hojiin kun hojjetamaa ture jira. Hojii hojjetame kana ilaallamee keessattuu aanaalee raawwii gaarii qaban akkasumas immoo aanaalee raawwii gaarii hin qabne adda bahee rakkoon jiru qoratamee yeroo itti aanuuf karoorri gadi bu'ee jira jechuudha. Maqaan koo Umar Harqoo jedhama. Itti gaafatamaa waajjira eegumsa fayyaa aanaa Hondooti. Raawwii hojii CT sarjariidhaan wal qabatee akka aanaa keenyaatti kutannoon seektara keessatti ogeeyyiin fayyaatii fi hooggansi sadarkaadhaan jiru gaggeessaa tureen raawwii olaanaa galmeessuudhaan guyyaa har'aa akka sadarkaa godinaatti tokkoffaa baanee jirra. Ammas ergama nutti kenname karaa adda durummaadhaan bahuudhaaf immoo qophii barbaachisaa ta'e gara aanaa keenyaatti gadi deebinee ni raawwannaa waan jedhu kana qaba. Akka waliigalaatti immoo hojii kana qofa osoo hin taane inisheetiivoonni baay'een isaanii jiru. Isaan kanas immoo milkeessuudhaan aanaa keenya gara sadarkaa fuulduraatti akka bahuu danda'u qabu ni taasifna. Maqaan kiyya Mustafaa Galatoon jedhama. Dhaabbata Zefiree Loloos Faawundeeshiniitti gorsaa sagantaa Washannitii godina Arsii Lixaati. Raawwii hojii CT sarjarii yookiin baqaqsanii yaaluu qolajaa akka godina keenyatti hojjetamaa ture gama ilaaluudha. Kana keessatti ciminni ture maal ture, hanqinni ture maal ture, muuxannoon daddabarfamuu qabu maal kan jedhu aanaalee irraa fi beeksisuu irraa hirmaatota yaamsisuudhaan gaggeessaa jirra. Bara kana keessa yeroo 6 darbanitti namoota 120 ta'anii fi tajaajilli baqaqsanii yaaluu qolajaa gaggeeffamee jira jechuudha. Namoonni kunniin aanaalee godinni qabu aanaa 9 keessa gaggeeffamee jira jechuudha. Haaluma kanaan karoora akkaataa qabamanii itti deemaa jirra. Ammallee ji'oota taanaan fannitti immoo raawwiiwwan karoora qaban itti galmaan gahuudhaaf kan itti mari'achaa jirru jechuudha. Inni biraa seef istiraateejii kan jennu keessaa qorichoota garaagaraa sadarkaa hawaasaatti bifa waliigalaatiin raabsu jechuudha. Kun umrii hundaa kan hammatu ta'ee maatii hunda bira deemamee qorichoonni raabsamaa turanii jechuudha.
kun hojii guddaadha. Isa kanarra darbee namoota dhibee kanaan suspect ta'anii shakkaman adda bahanii qorannoon gaggeeffamee baqaqsanii yaaluu qola ijaa kana sadarkaa olaanaadhaan akka godina keenyatti taasifamaa jira jechuudha. Kanaaf namoonni suspected ta'an bara kanatti almost naannoo 2,600 nuti karoorfamee ture. As keessaa abbaa warraa 1,020 dubartootaaf dhiiras walitti dabalatee aanota keenya keessatti hojjechuun danda'amee jira jechaadha. Kana milkeessuuf immoo keessattuu hirmaannaan hooggansaa baay'ee murteessaadha. Hooggansi keenya hojiin kun akka milkaa'u tokko tajaajila baqaqsanii yaaluu kana ogeeyyiin keenya karaa milkaa'ina qabuun akka hojjetanii hojiin hawaasa kakaasu keessattuu namoota dhibee kana qaban adda baasuudhaaf ogeessi gaafa socho'u hojiin sooshaal mobilaayizeeshinii yookiin hojiin daddammaqiinsaa sadarkaa gandaatti bal'inaan hooggansa keenyaan gaggeeffamuu qaba jechuudha. Gandoota keessattuu dhibeen kun bal'inaan irra jiran irratti kun gaggeeffamee keessattuu sadarkaa calallii ogeeyyii fayyaa hojjetu san hojjetamee ta'u namoonni dhibee kanaaf saaxilaman tajaajila baqaqsanii yaaluu kana akka hojjetamuuf hooggansi deeggarsa gochuu qaba jechuudha. Hooggansi keenya sadarkaa gandaa fi aanarra jiru. Hubannaa hawaasaatiin wal qabatee akka waliigalaatti ogeeyyii sadarkaadhaan jiran qaqqabsiisuudhaan sadarkaa aanaatti marii waliigalaa geggeessinee akkasuma manaajimentii mana hojiitiinis hojii kana milkeessuudhaaf maal gochuu danda'uu qabnaa waan jedhu kana manaajimentii waajjira fayyaatiin mari'annee ogeeyyii buufata fayyaatiinis hojiin mari'annee hojjettoota ekstenshinii fayyaa hooggansa sadarkaa gandaa jiru wajjiinis marii erga geggeessinee booddee immoo sooshaal mobilaayizeeshinii yookaan hojii dadammaqiinsaa hawaasa bal'aa keessatti akka geggeeffamuu danda'uu qabu irratti waliigallee hawaasni rakkoo qola ijaa baqaqsanii yaaluutiin wal qabatu qabu akka adda bahuu danda'uu qabu calalamee akka addaan bahuu danda'uu qabu ogeeyyii keenya bobbaasnee ambulaansitti fayyadamuudhaan immoo hojii mobilaayizeeshinii sadarkaa gandaatti akka geggeeffamuu danda'uu qabu taasisuudhaan hojiin kun akka hojjetamuu danda'u qabu taasifnee raawwiin bareenni kun dhufee jira. Dhaabbanni keenya yeroo dheeraadhaaf kan godina gargaaraa ture. Almost bara akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 2016 irraa jalqabee godina deeggaraa jira jechuudha. Bara kana qofa keessa maallaqaatiin gara qarshii miliyoona 2 kan ta'u hojii adeemsiftuu hojii kana akka sappoortii godhu hojiilee garaagaraatiif ogeeyyii hojii kana hojjetaniif deeggarsa kan ta'u gara godinaatti darbee jira. Dabalataan immoo hojii tiitii sarjarii kana hojjechuudhaaf meeshaalee gara gosa 26tu barbaachisa. Ayitemii 26 barbaachisa. Meeshaalee kanneen maallaqa naannoo gara 500 kan irratti dabalama wanni jedhuuni kan gahuuni deeggarsi godhameef jira jechuudha. Ammas deeggarsi sun itti fufiinsaan kan kennamu ta'a jechuudha. Kana yoo jennu aanonni keenya raawwiin isaanii sadarkaa garaagaraa irra jira. Bakka itti raawwii olaanaa itti galmeessineef akkasumas sirni beekamtis taasifnee jira jechuudha. Keessattuu aanaan Wandoo, aanaan Nageellee Arsii, aanaan Adaabbaa fi aanaan Shaashamannee dabalatee aanonni Nansaboon hojiiwwan performaansii gaarii hawaasa keenya fayyadamaa taasisan hojjetanii jiranii. Kun namni tokkochi ogeessi fayyaa tokko nama 146 baqaqsanii yaaluu qola ijaa kana hojjetee jira. Irra caalaan namoota dhibee tiraakoomaatiin saaxilaman. Dhibeen tiraakomaa kun namarraa namarratti daddarbaa dhumarratti jaaminsa kan qabsiisu jechuudha. So namoota dhibeen sun sadarkaa jaaminsatti dhiyaatan saniin fi tajaajila baqaqsanii yaaluu barbaachisan godina keenya keessatti argamu hundaaf tajaajila kennan jechuudha. Tajaajilli kun bilisaan kennama, kafaltii tokko hin qabu. Haala kanaan kennina jechuudha. Ji'oottan jahan kana keessa karoorri keenya akka waliigalaa karoora waggaa naannoo nama 50 kan kenname nuti akka waliigalaatti immoo raawwii 104 nama 104 fi baqaqsanii yaaluu qola ijaa geggeessuudhaan raawwiin olaanaan akka godinaattis raawwachuu dandeenyee jirra. Dhibee hawaasa keenya keessa bal'inaan mul'atudha. Keessatti dubartoota hubaa. Kanaafiyyuu hawaasni keenya tajaajila kana bilisa ta'uu beekanii namoonni qola ijaa isaanii keessatti gaggargalanii jiran buufata fayyaa naannoo keessanitti argamanitti tajaajila kana bilisa argatan asumaan dhaamsa dabarsuun barbaada. Lammaffaa irratti keessattuu akka galmaatti bara 2030 dhibee kana dhabamsiisuu qabame kana milkeessuuf tajaajila baqaqsanii yaaluu qofti gahaa miti jechuudha. Keessattuu qulqullinaaf eegumsa naannoo irratti hojiin bal'inaan hojjechuu qaba.
keessattuu sadarkaa gandaatti abbaan warraa qe'ee qulqulluu keessa akka jiraachuu danda'u hojiin ijaarsa itti fayyadama mana fincaaniitti wal qabatee jiru. Qulqullina naannootiin wal qabatee jiru bal'inaan sadarkaa maatiitti hojjechuudhaan badhaadhina maatii milkeessuu keessatti hojiiwwan hojjetaman xiyyeeffannaa addaatiin hojjetamuu qaba. Ispeeshaalii koriidara baadiyyaa sadarkaa abbaa warraatti hojjetamu xiyyeeffannaa addaatiin hooggansi keenya hojjechuu qaba jechuudha. Hooggansi keenya hojjechuu qaba. Kana gaafa hojjenne keessattuu istiraateejii tiraakomaa ittisuuf kaa'ame san karaa guutuu ta'e waan milkeessuuf hojiin kun karaa guutuu ta'een akka milkaa'u hooggansi gahee isaa taphachuu qaba jechuudha. Hojii baay'ee ulfaamaadha. Akkasumas ogeeyyiin fayyaa baay'een hojii kana irratti hirmaatanii tajaajila guddaa argatanii jiran. Qorannoo kennaan aanota raawwii gadaanaa qabanis adda baafnee kallattii kennee jira jechaadha. Keessattuu aanaan Dodolaa, aanaan Siraaroo fi aanaan Shaallaa raawwii hojiiwwan kurmaana lamaan kan hojjetamanii baay'ee gadaana jennee qorannee jirra. Kanaaf yeroo itti aanu keessatti haala kamiin jijjiirama fiduu danda'u ka jedhu galma gahiinsa isaa irratti tarsiimoo fi kallattii akka mootummaatti kaa'an fudhatanii sadarkaa kanatti hooggansi hirmaate ogeessii fi akkasumas qindeessitoonni sadarkaa aanaa jiran as keessatti qooda fudhatanii jiranii. Kanaaf yeroo itti aanu keessattis naannoo maatii 2,600 ol tajaajila baqsanii yaaluu ji'oota 6 dhufan keessatti argatu jennee yaadna. Kun ammoo ni milkaa'a jennee yaadna. Akka godinatti godina keenya bara 2030 irratti rakkoo jaamina ijaatiin wal qabatu keessattuu tiraakomaa wal qabatu tiraakomaa elimination jedhamee akka mootummaa qabatamee jiru galmaan gahuudhaaf hojiiwwan gurguddatu hojjetamaa jira jechuudha.